hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii. Anis jira nagaa kootti galanni gooftaa tola akkam jirtu hordoftoota koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Har'eessan jira seetan mana barumsaa iskuulii keessan jira jechuudha. Maaliifan dhufe seetan har'a akkuma tasaan dhufe jechuudha. Durumayyuu barumsa barachuu nan barbaada waan ta'eef animaas biyya dhufeen jira waan ta'eef maafanii asumaanii dokumentii koo hin baafanne jedhee tanaanii yaadi jechuudha. Isinis waaqayyoon naaf kadhadha kun iddoo kanatti baradheera dhugaa waaqa. Kun balbala ishee qarqara kan argite ishee kan as keessatti baradheera ishee banamteertu kaa. Kun argitanii safara kana labkotaa sana argitan achitti baradheen ture. Tokko immoo lagubbaa sana iddoo abbaan gadaa jiru sana balbala caafirreertu kan achittis baradheera. Inna baay'ee dhugaa yaadannoo hedduun qaba. Nuti hin beektu barattoota miti nuti. Isheen immoo barattuudha. Inna mucayyoo tokkotu waan nu gaafataa jira. Kun manni barumsaa akkas fakkaata. Eessa ta'e nyaabdi asuma ta'e. Inna dhugaa garuu homaa tokko hin bareenne. Manni fincaanii lakkoon iddoo sana irraa yammayyaachuu mana fakkaati. Deemnee ilaalluu. Kun iddoo kanatti salfii galala kun baandiraa Oromiyaa fi kan Itoophiyaa laala. Kan abbaa gadaa. Inna iskuulii kutaa 11-12 immoo piripaaraatoorii moo maal jedhu duuba sanirra ture. Yaadannoo hedduun qaba dhugaa dubbachuudhaaf mana barumsaa kana keessatti. Inna har'a waggaa meeqa ta'e seetan. Kun immoo saddaawwalamu argitanii sirra siisi gashaan jiru. Inna akkas ture yaadannoo waggaa hedduun qaba. Iddoon immoo barattoonni kutaa 10 minaaminitti baratan immoo duuba sanadha. 11-12 kun ola duuba sanadha dhufa. Inna bakka dhugaa baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Yaadannoo mana barumsaa waayifaan illee baay'ee nu rakkisaa jira sitti. Kun spiikariin kun durudduma sana jirti ammayyuu achuma jira. Basma omtuu wanti jijjiirame hin jiru ishee garuu akkuma duritti jira. Iddoo sanattis baradheera garuu qarqara iddoo kutaa lammaffaa sana argite abdi. Iddoo tokko isa sana miti. Isa lammaffaa kanarra jiru. Achittis baradheera. Asii immoo kutaa ishee kan irratti hin baradhe. Inna akkas ture kun manni barumsaa keenyas yoo waaqayyoon gargaaree wanni kun eeyyama kun baafadha jedhee sanan dhufee yoo rabbi jedhee finfinneettan baradha barumsa barachuu nan barbaada waan ta'eef itti fufa jedhee tananii kutaa 10 dhiisee isiniin jedha kun akkasitti ilaalaan beeku amma misaadha baaniiru eegaa jirra. Isiniin jenna hordoftoota keenya like share gochuu hin dagatina. Warri immoo akka keenya yaadannoo qabdan immoo akkasii bakka yaadannoo mana barumsaa. Iddoo sanatti Oromiyaa jennaayyuu. Haadha seenaa guddaa dhaabbiin Oromoota galmee sirna gadaa jenneetu akkasitti wanni taana turre barsiistuu sana argitanii. Kanatti nama mana barumsaa koo durii dhufeen isiniin jedha. Gabaayee tokko waan tokko garuu hin jijjiiramne basma. Akkanumatti jirti. Inna hordoftoota koo kun akkasitti nama mana barumsaa yaadannoo mana barumsaa baradhee kaanee dudduuba sana osoo deddeemnee aduudha malee. Argitanii barattoota sana. Ini kuftee. Kufte fidisti. Inna bakka ijoolleen hin jirtu mana barumsaa xiyyaatee jirti. Inna akkanatti nama mana barumsaa dhufee har'a dhugaa yaadannoo hedduun qaba mana barumsaa kana keessatti mudannoo hedduun qaba as keessatti. Namatti tola dhugaa erga guddatan iddootti guddatan dhufanii ilaaluun baay'ee namatti tola addas nama jedha. Isin immoo like share gochuun dagatina warra akka koo yeroo barannu durii yaadannoo mana barumsaa qabdanii isiniin jedha hordoftoota keenya like share gochuun hin dagatina isiniin jenna.